Iya. Ini Vin, Dia lagi sih. atille mo. Ati mo malto. Dia minum hampir mana nih? Ibsa yo tatin game yo jomin afta ti. Galatooni bakka nagaa halluu idanii faamilii koo zaaree Adaamaan niggeenyaaleen Adaamaan katama bareedduudha. Miiraan guutamee akka jiru beekama. Dhugaa dubbatus dhugaa isaa sana kaballeessaa jiru immoo miira isaati. Hariitii fakkeenyaaf Jawaar Arrabsoon irraan tolu. Oo injifatte fakkeenyaaf utuu kafaa keessa jiraate Mararaa Guddinaa amma fakkeenyaaf umuriin isaa nama guddummaa yeroo dullumaa keessa jira waan ta'eef sila biyyattiin isuma fuudhee amma tokko deema. Garuu adeemsa amma deemaa jiru kanaan hin abdachiisu. Dhuguma dubbanna miti hin abdachiisu. Uummata hin abdachiisu. Utuma dhugaa qabu adeemsichi waan ariitii qabuuf hin abdachiisu. Akkasii inni dubbachuu barbaadan dubbadha. Qofaan haasa'anii amma taraa namaa kenni tara haasofsiisa ayyaa namarraa fuudhe. Allahu akbar. Tokkummaa. Balaa buusuu eegalteetti tokko. Tokkummaa. Oh. Gaafii qaba. Tiktookiin Ameerikaa keessatti sa'a 20 borosoon ta'een galgaluma cufamee galgala baname maaliif? Manni murtii guddaan Ameerikaa Supreme Court tajaamutu itti murteessee cufee ture. Akkamitti osoo sa'a 20 hin ta'in osoo hin bariin galgaluma cufamee galgaluma keessa banamuu danda'a? An kana maal kana sii deebisa. Yoo biyya lafaarraa Ameerikaa irra jiraatte ta'e waan Ameerikaa keessa ta'e tokkotu jira. Ameerikaa keessa jirtan sammuun Ameerikaa keessa jiraachuun kee gaariidha garuutu qaamaan osoo hin taane mootummaa jijjiirame daqiiquma sana keessatti. Mootummaa jijjiirame mootummaa biyya sanaa jijjiirame. Bakka kana afarsoo. Mootummaa waan jijjiirameef miti. Amma Supreme Court jechuun mana murtii olaanaa biyya tana keessa isaa olitti Na dhagaye. dhaggeeffadhu. Abbaa biyya waasittim. Mootummaan jijjiiramuun amma fakkeenyaaf seera guyyaa cufiinsaa mootummaan Ameerikaa ibsa baasee ture guyyaa isaa eegee cufe. Tiraamp immoo guyyaa dabalataa guyyaa 90 nan kenna jedhaa ture. Yeroo inni kakuudhaaf qophaa'u irratti sa'aatiin tiiktookii dhumtee jechuudha. Inni akkuma kakateen gara tiiktookiitti mala isaa godhee tiiktookii banee jechuudha. Egalee adeemsa isaa ji'a 3 karoora isaa sana hojii egalee amma kakatee ol bahee miti. Hojii wantoota meeqa farra maydhamee eegamaa jira sa'aatii kana keessatti jechuudha. Ol bahira waan ta'eef. Inni gaafa ol ba'uu ji'a 3 nan dabala jedhee utuu kakaan eeggatin. Utuu kakaan eeggatin gaafa ol bahee ji'a 3 dabalaa jedhe tiiktookiidhaaf yeroo dabalataa jechuudha. Tokkummaa odoo inni aangoon qabatin banameen sin jechaa jira bara. Sa'aatiin hoci hin geenye bara. Isa duratti cufame isa dura baname. Akkamitti ta'uu dandeenya manni murtii olaanaa ka cufee jiru. Supreme Court jechuun mana murtii olaanaa ka Ameerikaati. Pirezidaantiin isaan shaaruu hin danda'u. Isaaniitu pirezidaantii shaaruu dandeenya malee. Maaliif ta'e kun? Akka miidiyaan gabaasetti bari Tiraamp kakatee aangoo qabateera jedha. Miidiyaan kanan dubbise akka aangoo qabateen kan nuti dubbifnetti tarii Ameerikaa keessa jirta. Waan isaan beeknu garuu akka dubbifnetti kan ilaallu maannoo Tiraamp eega kakateeti kan inni gadhiifame. Akkuma sa'aatii isaatti akkuma kakatee gara aangoo isaatti dhufeen jedha. Kaleessa kakate kaleessa galgalatti fakkaata. Har'a waa hedduu akka farramu yookaan eenyu godhu eegamaa jira. Sun taatee isaatii jedhama gaa. Akka dhageenyetti. Waan biraa beekte nutti himuu dandeessa. Ambeen yoo gabaasa oduu qabatte jesi gaafadhe shifanuma. Kanaafan dubbiseera atamma miidiyaan irraa dubbise sana illee raqee barbaade nan fida garuu akka namicha akka aangootti dhufeenii tiiktookii akka qoosaatti gabaase iyyuu miidiyaan sun gara tiiktookii deeme Tiraamp waan jedhu miidiyaa guddaa tokko jedhee tana ati garuu irraan gadee deemuu kan dhiisa abbaa biyya gaarii miti. Irraan gadee hin deemin. Amma wallaaltee miti bara. Irraa gadee deema. Amma wallaalee miti bara. Irraa gadee deema. Amma kun erga madiinaa qabaa jennee amatti utuu mootummaati kun erga madiinaa qabaa itti mootummaan keenya jalleen buufti jechuudha. Wallaa billaa keenya jalleen buufti. Erga madiinaa qaba itti wallaa yaadatti jechuudha isa wallaa. Ama wallaa gaafa deemu mootummaa abbaa biyyaa kana jecha isaa kanaaf aarsaa kaffalchiifte jechuudha ergama qaba shira qaba jennaan. amma nuti ammoo Bagara gaadhuuti. isin warri miidiyaa akkasitti ilaaltan nuti ammoo warroonni agartee fayyadamtoota tiktookii akkamitti ilaalle beektaa? TikTok kun akka itti deebi'e nuti amma yookaan qoosaaf itti fayyadamnu taphaaf itti fayyadamnu waan garagaraaf itti fayyadamnu. TikTok kana Ameerikaa keessaa kan galii gurguddaa ittiin dalagu jiraatu danda'a abbootiin qabeenya gurguddaan amma fakkeenyaaf Tiraamp gizee wayii waan dubbate qaba. TikTok akkan cufamnee namni akka kara aangootti ani deebi'u shoora gurguddaa taphatee fayyadamtoota TikTok irraa jedhee dubbateera siin dura.
akka karaa aangootti ani dabru kan shoora guddaa taphatee jedhee fayyadamtoota tiktookiitti dhaabbata tiktookii illee jibbinu dhugaa fayyadamtoota tiktookii dho'isuun hin barbaachisu waan jedhe wayii dubbatee ture. Yoon sobuu baadha siin dura jechuudha Tiraamp. So kanaaf war miidiyaa guddaadha ama tiktaak miidiyaa akkuma miidiyaati miidiyaa kamitu guddaadha ama miidiyaa yeroo gabaabaa keessatti addunyaa dhuunfateedha tiktook. Addunyaa dhuunfateedha miidiyaa guddateedha. So dhageettii guddaa argatee jira. Dhageetti makanaa fi ilaalamee rakkoon isaa hiikamee natti fakkaataana yookaan ammoo ji'a 3 jedhan san ji'a 9 illee waan jedhamu jira. Sanatti jarri kun wanni tangaaba'anii fi warri Ameerikaa kun waan kana fudhachuu barbaadaniiti. Carraan guddaan isaanii. Ilaa kan akka abbaa biyyaa kanatti tuucufame iyyuu gaarii ture beekta. Ameerikaa kana abbaa biyyaa jedhu turumbadduu sana jedhu warroota akkasiitti tuucufame baay'ee gaarii ture. Dhugaan sitti mana fayyadan warra Ameerikaa taa'ee waan aan kenneen nan baara akka warra kaayiroo jechuudha. Si galee? Warra akka abbaa biyyaa kanaaf warra akka turumbadduu isaatti taleelamuun baay'ee gaarii. Amma sooretti itti achi jirtuu fi maali? Kan sooree akkanurraan adabamne si kenne. Ijoollee Ameerikaa jiran sana malee warra akka abbaa biyyaa kun warra akka turumbadduu kun wanti cufame an gammachuu qaba. Ammas iluun sun nama nagaa iluu sana waan akka iluu sana amma fakkeenyaaf namni hin jibba yeroo hedduun iluu hin jibbu iluun sun akka nagaa akka dhuunfaa kiyyaatti warra Ameerikaa jirtu hedheetan. Namni bakka takkatti waa takkatti asirratti dogongorre bakka takka wal'amne amma taraa turumbadduu fa'aa abbaa biyyaa geessuun gadda guddaan dhaga'ame akka farsaatti. Lacheen jira tokko na biratti si biratti garaagara ta'uu danda'u. Ana taraa turumbadduu taraa jara kaawwanii gizee abbaa biyyaa fiddu. Na biratti tokko tarii si biratti garaagarummaa qabu malee. No. Amma walumatti hin dhufan duwidaaf garaadha tokkummaa waan tokko. Ana biratti tokko bara si biratti garaagara ta'uu danda'u malee. Amma fakkeenyaaf turumbadduun fa'aa gaafa haasa'anii waa'ee qaama saalaa shamarranii fa'aa waa'ee. No sana dhiisiyyuu. No sana dhiisi. Anumaan tokko amma jarri amma turumbaddu. No sana dhiisi amma sana dhiisi rakkoon qabu. Amma fakkeenyaaf jara lachuu saayiban an bilbila beektaa jara lachuu turu saayiban eegale. Abba turumbaduu nan bilbila. Na bilbila illee abbaa biyyaa kana nan bilbila walii qabna. Jara lachuu saayiba ta'a naganan. Amma jaratti nama waa arrabsu jaallatti. Jara lacheen sun. Abbaan biyyaa nama waa arrabsu jaallata. Turumbaduu nama waa arrabsu jaallata. Jara seera jiraate beekamaadha kun icciitii jiraate. Abbaan biyyaa jaallatuu fi waliin arrabsu sun tokko miti bar abbaan biyyaa waliin hin arrabsu hin jaallatu daga miyuutii qabatee bira taa'a malee afaan ofiitii waan badaa hin baasu garuu sun ammoo nama yoo atuu diddee achi kutee likkii duubaa duraan sitti deebisa sii galee. Kanaaf akkasii najaati kan jiraan dhimnaayyuu jiraatanu maal abbaasiiti hojjetaa jirraati iyyuu erginaaf hin jenne malee najaati maal jette? Amma zanda nama matuu dheessati yaada waan ofirratti akkasitti namaa ifoomsi. Ati woboo foorsiidha? Hin sobdeedha. Ani woboo foorsiidha. Woboo foorsiidha nuti. Beektu moo tagadda? Woboo foorsi ajjechaa sana ree maal jettiree arsii keessatti moo shawaa keessatti ajjechichi garuu laayisa yoo ta'u akka sukkanneessaa ta'e namni kama hubachuu qaba. Suni dhugaa nama jalaa balleessa bakka jechuun malee ajjechaan suni gondoriin keessa utuu ta'e garaa wallaahi billaahi garaa nama nyaata jechuudha. Ammeenyummaa daangaa darbe utuu gondor keessa ta'e gondoriin garuu bakka wal jala dhaame nama rakkisa achi asiidhaan yoo wal jala dhaame nama rakkisa malee gondoriin keessa utuu ta'e tuuti giraayin keessa ta'e ajjechaan suni ajjechaa fokkisa. Ajjechaa fokkisaadha wallaahi. Kanaaf ati innati jette jawaariin jalan jiru innati jedhaa jirtu jawaariin jalan jiru. Eddee ani hin beeku eddee. Ani wanni siin jedhee dhageeffadhu ani ifa sii baasee jira bar. Ka amma barreeffamni jawaar boostii godhe sanii kan namni keessan itti barreessi inni boostii godhe malee suuraa mucaa boostii hin goone deebi'ee mootu suuraan jawaar boostii godhe ka gubate san osoo hin taane ka ajjeefame ka amma viidiyoon asirra naanna'u san jechuudha. Ka ajjeefame ka amma ibiddaan goome jedhu sanii jawaar suuraa isaa boostii hin goone ani suuraan isaa na bira jira waan ta'eef. Maal boostii godhe? Jechuun yaani barreeffama namni keessa isheen wanta akkanaatu arsii keessatti raawwatamee jedhanii namni itti hime. Wanta gubateera jedhu wanta gubateera wayii jedhu boosti godheera. Laala inni ina na dhageeffataa hin jirtu sila barreeffama namni waan rakkoo akkanaatu arsii lixaa keessa jira nama ajjeesanii ibiddaan gubanii yoo anarraa adda baafatu dadhabde wasiila isaa Ameerikaa jira nama gaafatuu dandeettaa akkasii addaan baafatu dandeetta jedhee namni jawaaritti hime jawaar immoo barreeffama namatti hime san boostii.
barreeffamichi maal ati dubbisaan jirtu reefi. Jechuun fakkeenyaaf naagaluu dide barreeffamicha himee maal jedha danuudha ka barreeffamni Jawaar waa'ee jechaa. Jawaar maal jessa fakkaate ka amma mucaa Yaasinii jedhu san ka Yaasin Arsii Lixaa keessatti jedhee maqaa mucaa dhugaadha Yaasinii barreeffama san kan mucaa manni Yaasin jedhee akkasitti boostii godhe san gubanii ibiddaan gubanii maslaalitti fe'anii lafarra harkisanii jedhee. Waan itti maqaa barreeffama isaa tokko argeera Sabiraay viidiyoo ajjechaa namoota siivilii lama godina Arsii aanaa sirkaatti gabdaa soolee digaaluu maanni biyya maqaa namaa gunnati gadda raawwataman argeeraa hedduu sukkanneessaa waan ta'eef feesbuuka gubbaatti maxxansuu hin dandeenyedha. Namoota nagayaa lama iddoo hojiitti gadi baasanii bifa fokkisaa ta'een ajjeesan sirkaa aanaalee Oromiyaa ajjeechaan hedduun itti hammaatee jiru keessaa jedha. Namoonni ajjeefaman Abdul Jaliil Kadiroo, Muhammad Amiim Waabe. Kana ta'uu milkaneeffannee jirra viidiyoo ajjeechaa. Kana moo kan biraati? Kanaa miti dhiisi. Dura laallee kan. Ijoolleen asii gaditti argitan kun gaafa guyyaa godina Booranaa. Bayaan kun argaree fiitii na dubbisaa. Bayaani. Intini nagaa keessanii akkam? Nagaa jirta akkam? Intini sheersitti godheera karaa keessaatiin viidiyoo kan jechuun. Maalirraa? Waan inni dubbatuu fi waa'ee ajjechaa mucaa sana irratti hundasaa yookaan calalamee miidiyaan gadhiisee jiru sheersitti godheen jira. OMN banana sobeena sobsiisenis bakka ta'e wayitii waa fuudhe. Kun nutu wayitii beektaa kan gadhiifamee jiru iskii dhaggeeffatu sheersitti godheera keessa. Amma sheersitti godhe. Ati eessa jettamee bayaan mucaa sana? OMNs barana wanta ta'e wayii waan inni na bageen innis OMNs itti hima. Nan dawwale huma biyya jechuudha. Maal jettee? Waan ta'e wayii gabaasee nan dawwalu bakki inni jedhee bakki inni wanti sun ta'e kaa bakki bahe. OMNs kan guyyoo ture guyyoon irraa deemeera. Innis badaa nama nabdachiisu bakka waan garaa nama nyaatu. Feesbuukii moo maalii ishee natti goote? TikTokii marraan iyyuu sheersitti godhe karaa meesee jira. Dubbadhu isheessatti maan inni natti ta'eera jettu natti beektu dubbadhu viidiyoo jechuudha. Kuteera. Boggalee. Kanaaf viidiyoon suni akkasii jechuudha. Abbaan giddii kun illee gaafa sana abbaan giddii kun hin xiinxalaa irraa qaba wallahi. Abbaan giddii jibbuu fi jaallachuun gargar. Gaafa sana mootummaa deeggaru malee viidiyoo gara baabitiin hin jedhaa ture. Abbaan giddii kun nama bal'aadha bara mootummaa bilxiginnaa ta'u malee milishaa ta'u malee nama bal'aadha abbaan giddii. Maaliif jedhaa ilaa dhugaan jibbinaa gaanii dhugaa jibbuun jaallu. Abbaan giddii kuni viidiyoon kuni hamma mitii jedhee nurkatti qabaa ture. Nurkatti qabaa ture gaafa sana. Dhugaa jibbuu abbaa giddii jibbuun gargar. An dhugaa jibbuu isin jibbuu. Isaaniif ergama wantichi gaafa raawwatu erga raawwatu isaaniif ergama. Yaa. Ayyee. Miskiina kiyya tiraa wajjin teessee dhaggeeffataa turte. Atillee gaafa sana akkuma kana jettee. Akkasi beekuun sun amma inni viidiyoo abbaan giddii ol baasuu dide malee akka bilchiginnaa waan nu bilchiginnaan hojjettu ergamee fi laalla. Abbaa giddiitti illee bira waan isin itti hima. Dhugaan jibbinuufanii. Waan inni dubbate tokkoon isinii kaasa. Isin amma atiif Ramzaanii harreen lafa rakkifame iyyuu nuun jettan gaayyaa hin gubatee nuun jettan garaagarummaa isin gidduu jiru isiitti hima. Fakkeenyaaf ati amma hubatteetta irra deebi'eeruman jedha malee. Arsii keessaa bakka inni itti ta'e dawwaleen bare jettee arsii baalee gidduu maal jettan hunda gad dhiifama naa godhu hunda goggoree. Taateen immoo jimaata nuun jettanii saatii isaa waliin jumaa boodadha nuun jettanii saatuma isaa waliin nutti himtanii. Abbaan giddii immoo tarii siyaasaaf hojjetamuu danda'a taateen kun yoo bara darbe ta'e sirrii mitii nuun jedhaa ture. Abbaa giddii jibbuu dhugaa jibbuun gargar ilaali yaa biyya. Akkanatti hubachuun barbaachisaadha. Abbaa giddii jibbuu fi dhugaa jibbuun gargar. Abbaa giddii amma fakkeenyaaf jibbuu dandeessa garuu bakka dhugaa dhennee bira darbina. Abbaan giddii milishaa beekamaadha garuu dhugaa eddeeni dubbate tokko immoo dhugaadha jechuu danda'u qabna. Abbaan giddii siyaasaa hojjetamuu danda'a taateen kun amma ta'e hin beekamu. Tarii abbaan giddii ajjechaa kana keessaa harka qabamu akka hin jenne gaafumaafu bakka inni Dubaay jiraata waan ta'eef ajjechaan Oromiyaa keessa. Jetteetta. Hin jedhinaa hin jedhe malee. Abbaan giddii taateen kun siyaasaa hojjetamuu danda'a. Bara darbe hojjetamuu danda'a. Siyaasaaf ta'uu danda'a. Naannoo biraatti hojjetamuu danda'a jennaani rabba hinee abbaa giddii harkatti qabdi. Taateen kun mootuma Gondor keessatti akka sirrii hin taane abbaan giddii illee nu wajjin balaaleffataa ture. Asumaanii
nama gaafa jibbinu dhugaan jibbinu jechuu barbaadetan. Amma abbaa giddii faarsuu farrabsuu osoo hin taane abbaan giddii dhugaa dubbateera gaafa san. Baay'ee dhugaa dubbate. Hin balaaleffannaa garuu taateen kun siyaasaa hojjetamuu danda'a. Godinni isaa adda ta'uu danda'a. Waan ture ta'uu danda'a. Waan ammaa miti ta'uu danda'a. Garuu immoo wanti kun sirrii miti jedhee ture abbaa gidda sumaan dhugaa kee Jawaarii yoo ofiisaatii poosti godhee waan jettu yoo qabaatte viidiyoo gaafa asirratti egaa akka tarii barreeffama Jawaar Mahammad dubbifteetta ta'e hin beeku argiteetta ta'e hin beeku waa'ee jechaa mucaara saasaa irra shanamee sana 2024 keessadha. Shawaa lixaa naannoo si dubbisuu danda'a asirraa sammuu keessaan qabu akka ta'edha guyyaa isaa waliin 2024dha ji'oota muraasa dura waggaan geenyan malleeti akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti 2017 keessadha. Dhuma 2024 keessa bubbuleera jechuu barbaadetti kan ta'e shawaa lixaa keessattidha. Tarii argiteetta ta'a nargine yoo ta'e sitti maa argite immoo situ beeka. Taate waa'ee rasaasaan mataa facaasan sanaa akkasii waan jettu qabda achitoo argiteetta ta'e argeera jedhi nutti waan Jawaar poosti godhe oon argine ta'e immoo argeera maaliin argumaa biyyata argee inni nu wana sheer godhe yookiin okkatee laayik godhee jira isa dhiisisa amma rakkoon jiru maal seete laa beektaa dur Jawaar Mahammad qabsoo sabaa harkaa qaba sabni guutuu jala deema sabni roorroo keessa ture sabni diina fuuldura dhaabbatee fuulletti ilaalamu mul'atu qaba kana dura dhaabbachaa waliin dhaabbachaa turre la amma Jawaar